hora dhuguus haya nyaatus soo gidda obaasanillee gaallin alba urbuma udaana malee kanaaf koottaa seenaa hundi keessanuuti dhaamsaan qabaa dhaamsiin qabu dhaamsuma lamaan qaba Oromooti jedha dhaamsi lamaaniin qabu tokko waa'ee obboleessa keenya Hangaasaa Ibraahim kalee dhugaa isa qofaami namni dogongore Hangaasaa Ibraahim qofaamiti namni dogongore hedduu kabeeku garuu ni beekaa ka hubate garuu kalellee hubatee ka huggusillee hubate ni jira beekaa wallaalaa qotataatiiffataa daldalaa fi hunda Oromoo dhiiraaf dubartii Oromoo hundaatu dogoggore hoggaa harka isaanii ol qabanii karaa nagaatiin walitti ida'amna jaan dhuguma jenneet harka muraa fi harma muraa aanole calayii calanqo osoo lubbuun jirru asii gadiin awwaalamuu irraanfannee dhuga jennee karaa nagaatiin isaanii wali ida'amna jennee jedhee namuu fudhate angaruu mataa kiyyatti hin fudhan akkatti gannan seenne wanni isaan hogguusan deemaniif sun maaliif jennaan namni waan dabren beeyin waan dhufaa taa'ulleen beeku waan keessa jirulleen beeku ijoollummaaf waan Hayila Sillaasee fi dargiin Oromoo godhan hin wallaalle dargiin gaafa Hayila Sillaasee irraa aangoo fudhate mareen laaraashuu je dachiin tabbaa qotee haataatuu je Oromoon teenya dachiin teenya jennee dachi gajjen dachii dhiisii ilma keenyaa'u kadhalle akkamitti garaddeeffannaa yaadaa ture kanaaf angaafa isaan karaa nagaatiin walitti hidhamna jaanillee hin amanneetti hin fudhanne hin liqimsine angaafasillee arrallee liqimsu borullee liqimsu biyyi keenya afaan qawweetiin cabte afaan qawweetiin deebiti afaan qawweetiin deeffanna biyya teenya kanaafu osoo nu ajjeesan osoo isaan ajjeefnuut biyya teenya qabatan isaanilleen akkatti nuti isaan ajjeefne san waan beekaniif jecha karaa nagaatiin biyya teenya tolaan nuun kennan kanaafu Oromoon baha jirtu ka dhiya jirtu kan kaaba jirtu kan kibba jirtu Hangaasaa Ibraahim bira dhaabbadhu obboleessi keenya kalee akkuma namni hunduu dogoggoree jarri sun wanni isaan afaaniin jaansan dhugaasee itti seen amma garuu obboleessi keenya arkee jira waan isaan ta'an kanaafu marti keessan Hangaasaa Ibraahim bira dhaabbadhaa Hangaasaa Ibraahim tiisaa Hangaasaa Ibraahim ija teenya dhugaa jirtu waan isaan nurra diban waan isaan qabsaa'ota keenyarrallee diban ummata Oromollerrallee diban Hangaasaa Ibraahim obboleessi keenya gabbaasi Hangaasaa Ibraahim leenca kalee nuttillee dhugaa hime waan gartee nullee qabaannu baannu waan ijji isaa gartee isatti mul'ate takka waan ifii inni gartee itti amanuu dadhabe takka nutti hime deebi inni arrallee immoo jarasa waan isaan dalagaa jiran gabbaasee hime abbootii gadaa Oromoo tadhumti namni takkanim miidiyaan tokko irraan dubban Hangaasaa Ibraahim gabbaasee hime dhugaa jirtu ka isaan gartee anakka isaan jansan hinju waraana bilisummaa Oromootu fixee ka isaan jaan gabbaasee dhugaa jirtu hime jechuu jarri hundinuu hattuudha Hangaasaa Ibraahim yoona dhageesse Hangaasaa Ibraahim biraan naagaa jarri hattu kalee waliin nyaate walii sin darbu walii sin buusu jarri waliin nyaatee waliin nu hataa ture wayyaanee wajjin isaan hundinuu warra wayyaanee wajjin nu qoqoraa ture nu ajjeesaa ture nu hidhaa ture nu saamaa ture wayyaanee jalaggan nu sakaalaa ture kanaafu hundi isaanii takka garaagarummaan qaban Shimallisii fi Abiyyillee kanaafu Hangaasaa Ibraahim ifeegi obboleessa keenya lubbuun kutten deebitu isin hundinuu Oromoon hundinuu namni dhala Oromoo taatan Hangaasaa Ibraahim eega Hangaasaa Ibraahim wardiyaan Hangaasaa Ibraahim akka obbo Jowaar Mahammad wardiyaan tiyya ummata Oromooti jeesanitti
waardiyaan Angaasaa Ibraahim isin ilmaan Oromooti. Keessattuu isin ummanni Harargee ilmaan Harargee Angaasaa Ibraahim eegaa. Angaasaa Ibraahim tiisaa akka gaaritti Angaasaa Ibraahim eegaa. Angaasaa Ibraahim tiisaa quba qabaadhaa. Kanaafuu ilmaan Oromoo jabaadhaa haa jajjabaannu jabaadhaan isinin jaa. Kaan immoo waan tokko wanni isinirraa an jibbe ni jira. Keessattuu warreen obboleettii teenya Aishaa Goobana jarana haala teenya gartee aarsitan isinitti aareetiin jiran. Oromoon hundi namni dhugaa Oromummaan itti dhagamu seenaa isii beeku isinitti aaree jira. Kanaafuu obboleettii teenya isin hundinuu obboleeyyan dhiifama wal gaafadhaa. Dhiifama wal gaafadhaa. Obboleettiin teenya nama dirree lolaa dhaqee hidhatee qawwee dhukaasee gaafa lolaa xaballaa kajaal guutamaa hawaasfaa wareegaman lola san keessa lola qaachan san keessa jiru jechuudha. Kanaafuu warreen isiitu hidhan deebi'aa dhiifama gaafadhaa. Dhiifama gaafadhaa. Obboleettii teenya nurraan aarin atilleen bakka jirtutti nurraan aarinii. Bara lolaa kijibaa wal lolaa kanaafuu hin aarinii. Jaala keenyallee asirra ooftanii warri immoo seenaa jaala keenyaa balleessuu barbaaddan nurraa dhaabbadha. Nurraa dhaabbadha. Obsaa waan takka suutatti adda baafadha. Ifiin ololu. Ifii keenyaaf ifiin ololunyaa. Rakkinni hawaasa addunyaa kan biyyaas haa ta'u gandaas haa ta'u kutaas haa ta'u kutaa malees haa ta'u aanaas haa ta'u godinaas haa ta'u caffees haa ta'u rakkin bakka hunda keessatti dhalatuu danda'a. Hawaasa keessatti illee daangaa ooyiruu keessatti ni dhalata. Mana keessatti illee ni dhalata. Abbaaf ilma jidduutti illee rakkinni ni dhalata. Waan dhalatu sana immoo garuu dhugaa kijibaa suuta jaa hin jarjarina. Suutatti walii himne ofii keenyaa ulaa teenya cufannee diina fi gammachiisuu dhiifne ulaa teenya cufannee rakkoo jirtu san if baruu qabnaa jechuudha. Kanaafuu isin hundinuu waa hundaa'uu obsaa ankanumaan isinin jaa angaruu wanniin isin dhaammadu Angaasaa Ibraahim tiisaa wardiyaan Angaasaa Ibraahim isinii akka gaaritti isin keessattuu ilmaan Harargee Angaasaa Ibraahim mee waan takka haa ta'u mee waan takka Angaasaa Ibraahim namni baala tokko maddiyaa mura baala tokko maddiyaa buusu mee nam tokkichaan isin ilmaan Harargee isin ilmaan Harargee quba qabaadha. Dammaqaa hundan dammaytan isin hundaa'u dammaqaa nama keessan jabaa keessan tiiffadha. Kanaafuu naa galatoomaa naa jiraadhaa umrii dheeradhaa umrii naa dheeradhaa. السلام عليكم. كيف سبحان جرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكن هرميتين يا خبجمتو جالتمتو ورنا. نجا والله فيادات نجا كبدا.